ijoollee mana madaame jirtan keessattuu ijoollee haarawaa dhuftanii dirqama keessa waan kana beekun. Dirqama keessa waan kana beekun jechuudha. Innis maalidha? Ijoollee baay'inii osoo damoosa keenya fudhatin ji'a 2, ji'a 3, ji'a 4, ji'a 6 waan akkasii jechaa jirtan. Ijoollee baay'eedha ijoolleen akkasitti gaafillee na gaafachaa jirtan. Dhugaa dubbachuudha fi manni kee badaa taanaan keessattuu manni kee badaa taanaan abadan hin hojjetin ji'a takka dabarsee guyyaa bultii 30 dabarsee hin hojjetiniiti hanga qarshii keessii kennanitti jechuudha. Maaliif booda si dhoggachuu malu waan ta'eef manni kee badaa taanaan sini galee bakka guyyaa takka dabarsee hin hojjetin dhaabe hojii gaafa isaan barreessii kennuu didanii jechuudha. Ashama akkam jirtu hordoftoota koo nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo sin jecha. Egaa hordoftoota kiyya hundi keessaniyyuu viidiyoo kanaan gadhumaatti dhaggeeffadhaa isin fayyada. Maaliif yoo sillee fayyaduu baate yookaan ijoollee haarawaa dhufanii hin fayyada jedheetiin waraabaa jira jechuudha. Innis maalidha? Akkuma beekamu ijoollee baay'een karaa miidiyaa irraan karaa tiktookii irraa illee karaa feesbuuk irraa illee baay'een arge. Akkasuma ijoolleen koomentii namaa jalatti illee kan bu'an baay'een arge. Ani madaami koo damuu sanaa kennuu diddee maalan gochuu qabaa akkaman gochuu qabaa jettanii yeroo baay'ee ijoollee baay'ee akkasitti machaa. Dhugaa dubbachuudhaaf gizuma isin fakkeenyaaf amma ji'a tokko teechamati ji'a tokkicha san gaafa sii kennite eeyyee hojii ishiitti fufta. Gaafa ishii siin kenne immoo atillee hojii isa hin dhaabda jechuudha. Sababni isaan qarshii fi ijoollee isaanii baay'ee jaalatu. Qarshii sirriitti jaalatu jechuudha. Harboonni sirriitti jaalatu qarshii. Garuu namni hunduu hin jaalata kan akka jaraa kanaa immoo jaalatu tokkoyyuu nagarra. Baay'ee jaalatu saantima takka maan ta'an qallaaliin jaalatanii jechuudha walumaa galatti isaan. Kanaaf immoo isin yeroo sanitti birrii keessa isinillee akkuma isaan hojiidhaaf hirriiba si dhabsiisanii hojii keetiif hirriiba dhabdee yeroo baay'ee kan cinqamtu dirqama keetii damoosa keessa ji'a sii kennu. Yoo manni kee badaa ta'e yoo gaarii ta'e namni gaariin gaarummaadhaafuyyuu ji'a 2, ji'a 3 illee dursiteessistee rakkoo qabu. Garuu yoo isaan nama badaa ta'e ji'a takka guyyaa bultii takka hin dabarsin ji'a kee bultii takka dabarsitee hin hojjetin bari guyyuma bultiin kee goosan gaafa xooshii si kennuu baatte hojii kee ishii dhaabe. Sini galee kanaaf keessattuu isiniif maxxansa immoo lakkoofsa viidiyoo dhufuurratti isinii maxxansa. Ijoolleen keessattuu Saudi Arabiyaa jirtanii rakkinni baay'een isinirra gahee karaa adda addaatiin rakkinni wantoonni isinirra gahee jechuudha. Lakkoofsa biiroo siraa isin jalaayyuu hin kaasu lakkoofsa poolisii isiniif maxxansaa jechuudha. Yookaan immoo isiniif hin hojjedha jechuudha sarratti isiniif hin hojjedha. Kanaaf jennaan isinii gaafa damoosni kee bultiin 30 gahu 30ffaa san hojjedhu. Fudhadhu jedhuun hojjetanii jechuudha. Haga 30 ta'e hojjetta 30 kennina damoosa kiyya naa kennidhi. Yoo ishii kennu baattu jiru hojii ishii dhaabdaa jechuudha. Kana sanii galtee kanaaf adaraa keessan ijoolleen keessattuu haarawaa dhuftan hin beektan waan ta'eef ijoolleen keessa turan hundi isaayituu hin beeku. Garuu ijoollee haarawaa dhuftanii bu'aa jirtan ji'a 2, ji'a 3 na dhoogattee ji'a 4 na dhoogatteetta. Sanii galtee amma miciyyoon takka ishiin garuu ala hojjetti. Warroota alaa wanta isin jedhuun qabu waaqayyoon irraa isin fuudhu malee warra alaa kana hedduu takka ulfaatadha. Mucayyoo sun daa'ima qabdilleedha. Tokkokkii irratti argee ture jechuudha. Dhugaa viidiyoo sammee isiniif fide jechuudha. Ofirraa gad darbanii damoosa ishee dhoggatan. Kasina jaabu keessa jira. Hojjisiifatanii itti dadhabdee gaafa ikkisitti garaa jabaatanii hedduu akkasii si jibbisiisa ilmi namaa jechuudha. Maaliif wanna isaanii ajaa'iba isaanii wanna qulqullina hin qabne isaanii hunda shiidhaniin dalagsiifatanii gaafa ofirraa gad darbanii ginni waaqayyo isaanii gaafatu rabbi isaanii qaban hin gaafatu. Jara kanammoo kan hojjeen teenya garuu waaqayyo haa galatu waan akkasii hin teenye malee. Maaliif waan hunda immoo obsaa keessa darbaa. Ijoollee baay'ee immoo sababa saniillee wal lolaa jirtan. Walilolina yoo isaan qarsiisin dhagatan ijoolleetiin poolisiitti bilbila. Poolisii keet bakka. Ijoolleen keessa xalabaa jirtani firiidha. Dhugaa rabbi firiidha bakka maal lakkoofsa poolisii qabaannaan biirumaas hin taarsisu.
biiroo silaa biiroon keenya iddoo waan feete goote siif hin mirmatu waan ta'eef kan rakkina guddaayyuu ijoollee keenya irra gahaa jiru biiroodha waan ta'eef isin lakkoofsa poolisiitti bilbilattanii poolisiin sun immoo isiniif iyyataa jechuudha. Bakka itti si dhaqqabee irraa fuudha dafqaqee. Maaliif nan danda'a jennaanu kontiraata si fudhattee bar. Nan danda'a jennaanu biyyarraa si fudhattee bar. Malee waan alaati gadhaatti miti. Kan alaati illee osoo ta'e wayi yookiin kan baraallee odoo ta'e wayi. Kanaaf ijoolleen keenya dafaatii jiin keessan dhumannaan gaafadhaa birrii keessan. Osoo isaan waan biraaseetti yaadin akkuma isaan damoosni bayeessanitti akkuma sanitti isinis gaafadhaa dafaati. Maali mootummaan gaafa hojiis nama qabsiisu guyyaa hanga ganaa damoosni gallakkifamaas jidduu sanitti gallakkifamu. Akkamitti immoo kan sararatanyaa kennamuu fi didare. Maali nutis hojiidha bada hojiidha. Hojjetaan mootummaa taa'eetiin nuti eenyutu hojjetaan mootummaa hojjetee gallakkifamaafi. Kanaaf ishiidhaafis gallakkifama. Siifillee dirqama qabaasan gallakkifamu ni jechuudha. Kanaaf ji'a keessa hin dabarsinaa birrii jiraarra. Ji'a keessa hin dabarsinaa irratti hin baay'isinaa. Nama gaarii yoo ta'e malee namni gaariin namni kun siif hin kennu jechuudha. Nama gaarii yoo isin jedhu namoota akka warra bira jiru kan yookiin bira jiraataaf jecha osoo hin taane waan an isaa argeef viidiyoo keessa seentanii ilaaluu dandeessu hojjedheetiin jirallee jechuudha. Baay'ee nama garrameedha. Baay'ee nama haqqii namaa hin barbaadanis osoo haga barbaade sirratti ichifattee guyyaa ati barbaade sirriitti sii kennama jechuudha. Innaa bakka nama gatteeti sodoratti galtee sii ergama. Dhugaa rabbi waan akkasii kan beekan jechuudha. Baay'ee nama rabbiin ofii sodaatan. Baay'ee nama amantaa isaanii sodaatan. Baay'ee nama sarraatanyaa kabajan. Araba hundaa miti moo badduunis arabni gaariinis hin jirti. Tan warqii namaa bittu hin jirti. Kan uffata adda addaa sii bittu hin jirti. Kan akka maatii ijoollee isheetti ilaaltu hin jirti. Garuu immoo takka jechuudha. Kan ijaa argaas hin jaalanne jira. Kama ofii isheetis qaxaratteet ofii ijaa argaas jibbiti. Erguma ani sarraatanyaa namni nyaataaf hin jaalanne. Erga qarshii kennuun itti ulfaatee qarshii ishee hin kennineefi. Erga sarraatanyaa dhawaa hin goone maaluma gochaa qaxaratti hin jedhee bara. Ani madaamni takka nagarrama kan akkasitti ijoollee keenya jibbitu maal gochaa qaxaratti. Hin hojjetattu isheen mudhii ishee hidhattee hin hojjetattu erga damuusa sarraatanyaadhaaf hin kennine hojjetachuu qabdi. Kanaaf cubbuudha bar. Dhugaa rabbi cubbuudha bar isaan garuu cubbuu kanan beekan malee cubbuudha bar. Kanaaf isi sa'aatiidhaan immoo damoosa keecha fudhadhaa. Damoosa keecha irratti hin gatinaa adiraa keessan. Ji'a 2 ji'a 3 ji'a 4 ji'a 5 ji'a 6 guuttanii laatanii boodan boo'inaa ijoollee baay'ee bu'aa jira. Waan argeef viidicha kanas ni hojjedhe. Garuu nama irraa qayyabatetti gorsi kun hin ta'aaf jedhee yaada. Bakka hojii isaanii hojjettaa damoosni kee ji'a asii kennamuu qaba. Ol kaawwadhu ofuma bira. Bakka barbaada ji'a 2 ji'a 3 nati moo argatta biyya kee rakkoon qabu. Garuu qarshii kee ji'aan fudhadhu. Keessattuu manni keessan badaa taanaan waan mana murteessan mana keessa murteessan manni kee badaa taanaan ji'a fudhadhu. Akkuma ishee si qabdeettis qabe. Waan keeti dafqa keeti. Tola faranjii balleessan tola hojjechuun dhufne dandeenya nu fudhatanii miti maa. Dandeenya na fudhatanii erga dadhabanii maal gochaa na fudhatan. Kanaaf kana beekuu qabdan. Walumaa galatti kana beekuu qabdan. Waan beekuu qabdan isa kanaadha. Isin galtee kanaaf ijoolleen keenya osoo birrii keessan fudhatiin ji'a 3 ji'a 4 teessanii madaamintu akkas nagooti jechuun ni farwallaalummaa keessan. Keessaa manni badaa taanaan yoo manni gaarii ta'e isaanuu isinii kennu. Sa'aatii barbaadatti isaanuu si gaafatu namni hin fudhattaas hin jedhanii si gaafatu gaafatu nama mana gaarii ta'e warra gaarii ta'e madaamii gaarii taate garramee yoo taate jechuudha. Tan badduu taanaan immoo keessaa guyyaa damoosni gahu of gubdee xaaraa kana dhiqi jette akka waan manni isaanii kun xaaruutu kun hin xuroofne wayi kushiina haaloo katakkaan dhaabisin jetti gaafa 30 gahu. Mee ijoolleen akkas hin gootan jirtan mee komenteetti barreessaa. Gaafa qarshii damoosni keessan gahe madaamti isatti jijjiiramti. Isatti jijjiiramti. Dhugaa ani garuu argeen beeku garuu ijoollee baay'eedha akka ijoollee akkasittu hin jijjiiramti. Manuma kana kan duraan sarraasanitti keessa jirtu qulqulleessitu kana godhi dilaabisan dhiqi sahiqaa gaggoori achi godhi gilaasisan diigi tolchi ol kaasi gaara baasi fooqii baasi gubbaa baasi
akkasitti la agartanii maaliif sababuma barreessan jaalattuuf bakka akkamatti barreessa fudhatti miccaa tokko si hojjesiiste gaafa soddomni gahu guyyaa lama guyyaa sadii yoo hafu ibidda si nyaatti kirriir si ofiisisteetu hin jirtu mii warri hin jirtii jettaan koomentii lanaa kaa'u hin jirti guutte madaa'ima akkasii baay'eetu jira jechuudha. Inni lammaffaan immoo gizee garuu geessan mana miti jandi hiqaabeetii kana hunduma isaa siin dhisiistu mana birree siin dhisiistu agartanii hin beektani hin beektu xiyyaadha. Ijoolleen haaraa dhuftan galuu hin beektan ijoolleen ganaa galuu barbaadan gaafa sin galuu barbaadani akkas jiini tokko jiini lama gaafa sin hafu mana kana luka takkaa sin dhaabsisiiste sin qulqulleessiti. Akka waan manni ishii siruma idimee madadeen idimee madadeen xuraawaa dhixxee deemte kan madadeen xuraawatu fakkaata. Yoo dulaabbii madadeen ishiin xuraawachuudha. Hiqaa kana madadeen dulaabbii keessa gursiste sin dhisiisti. An dhiqeen beeku. An akkas dhiqeen beeku. Galee garuu yeroon galallee akkas dhiqeen beeku. Dhugaa hedduu nama ajaa'ibu warri dhaabbotaa kun. Inni akkas gorsi kun yoo isiniif tole laayik sheerii gochuun dagatinaa. Yaadaa fi qeeqaa qabaattan immoo koomentiitti barreessuun dagatinaa. Sinin jaaladha sinin kabaja. Akkasuma warroonni mana kiyyaaf saaraa taatan immoo sabiskiraayib gochuudhaan jajjabeessaa sin jedhaa yaada qabaattan barreessaa. Baay'ee sinin jaaladha.